amantiin waaqeffannaa amantii duudhaa uummata Oromoo kan uummata gurraacha Afrikaa irraa maddite yommuu taatu ilaalcha dhala namaa kamiyyuu dhugaa fi haqaan tajaajilu barnoota mataa ofii kan qabduudha. haa ta'u malee haqni qabxii seenaa keessatti yaadatamu tokko jarmaya amantii duudhaa afaan seenaa fi qaroomina sabichaa waaltina tokko irraa diigame tajaajila idilee kennuu irraa makfame kanam abbummaadhaan bakkatti deebisuu humna dhorkatame tureedha. Gurraachalee mooroo maturuuraa eenyu kahidee kusibalee gurraachalee mooroo maturuuraa. Tattaaffii manguddoonni Oromoo osoo addaan inkutin dhaloota boodan dhufu rakkina keessaa baasanii qananitti aansuuf taasisaniin har'a jarmayaan dhaabbata hordoftoota amantii waaqeffannaa hundaa'ee waggoota 11 lakkoofsisee jiru waaltinaan dhaloota waljala bobbaasee galchuuf barnoota amantii waaqeffannaatiin sagantaa diriire milkeessu irratti argama. qabiyyee amantii waaqeffannaa keessaa tokko kabaja ayyaana yaadannoo warra abbaa Oromoo fulbaana 19 bara 1991 akka lakkoofsa Itoophiyaa deebi'ee eegalame. bara kanas marsaa 27ffaa galma agamtiitti fulbaana 19 bara 2017 akka lakkoofsa Itoophiyaa milkaa'inaan ayyaaneffatamee ooleetii jira. giddugala bahaa wiirtuu Harargee lixaa koonyaa daaroo billiqaa galma amantii waaqeffannaa agamtiitti jalqaba baatii fulbaanaa irraa eegalee qophii gurguddaa taasisuudhaan sochiin eegalame fulbaana 16 hanga 21 bara 2017tti qophiilee adda addaatiin dirreen agamtii afuura ayyaana guddaa kana simatteetii jirti. daawwattoota keenya kabajamoo fi jaalatamoo nutis haala sochii kabaja ayyaana yaadannoo warra abbaa Oromoo marsaa 27ffaa galma agamtiitti gaggeeffame kanam ijaa fi gurraan kutaa kutaadhaan qoqqoonnee isin daawwachiifna. qamaa qalbiidhaan nu hordofaan affeerraa keenya. Gurraachalee mooroo maturuuraa eenyu kahidee kusibalee gurraachalee mooroo maturuuraa eenyu kahidee kusibalee. Gaambaranaa lafa jiituu rooban misteem haroo guuttee fi midhaan daraaree firii naqateem korma bobookkisuum ameessa walitti mar'atuum lillii dhootee fi qilleensa baramaa qalbii namaa hawwatuun bariiteem waggaa darbe iyyoo akka kanaa jechuun waan oolu miti. baranas warra keenya darban yaadachuuf ayyaanni guddaan waan dhihaatee fi karaa bal'isuun ka'ee qulqulleessuun marii fi yaada jila guddaa kanaa gaggeessuuf koreeleen ayyaanaa filaman hojitti galaniitii jiru. baddaa qaari'anii badda daree keessa qaxxaamuranii gammoojjii guuguu irraa gama bahaatti gammachuu fi si'a haamileetiin dhaloonni walitti yaa'ee nagaa wal fuudhaa jira. haalduree tolfachuu imala karaa nagaa deemanii galma agamtii seenuu fi dhufaatii konkolaattotaa yaadan eeguun qubsuma konkolaattotaafis haala aanjessuun hojii idilee ta'aa dhufeetii jira. hirmaattonni ayyaanichaa daa'imman ijoollee shamarran dardarran haawwanii fi abbootam hooggantoota caasaa dhaabbatichaa gulantaa galmaa hanga dhaabbata hordoftoota amantii waaqeffannaatti koreeleen ayyaanaa sochii irra turan konkolaattota tajaajila ayyaanaaf kennaa turan dabalateem hundumtuu sona ayyaanichaa miidhagsuu eegaleen lafa foolii ayyaanaa urgeessaatii jira. fulbaana 16 galgalam galmoota hundumattuu imala fulbaana 17 obboroon fuulli gara agamtii deemuuf qophiidhaan wal ga'ee jira. barraaqa fulbaana 17 jechuudha. geejjiba miilli nagaa imaltoonni karaa nagaa jenna. yaa gurree hoo yaa haleemi hoo eenyuree yaa waan beekasi malee hoo yaa gurree galma agamtiitti korma keessummaan simatan lafaan gahuun diyyanaaf qopheessaatii jiru. galma agamtiitti akkuma wal duraa duuban dhufaniin keessummoonni koree ayyaanatiin simataman. dhaloonni wal yaadee ayyaana waggaatiin wal gahe kunisim akkuma tuuta kanniisaatti wal gubbaa wal cinaa quqqubatee buleem. dhaloonni heddumminarraa kan ka'e lafa caayaa ayyaanichaaf qophaa'ee dhiphiseem bal'ifateem dirree guutee buleem. bariin nagaadhaam barris nagaadhaam aagam bari'eem har'immoo guyyaa jalbultiiti. guyyaa kanas korommiin kabaja ayyaanaaf qophaa'an damboobanii ariirratamanii biluun bilatameem namuu gaaddisa ayyaanaa jira. waariin kunis qophiilee akka eebbaam jeekkarsam walbaruu simannaa baga nagaan dhuftanii barnootaa fi irbaatan sagantaa jalbultii miidhagsanii. eebba kan nu eebbisu
Oromoo bakka bu'ee obbo Bulee Alii gara waltajjiitti ba'uudhaan sagantaa keenya kana eebbaan nu banu jechuudha. Waa'ini nagaan nu oolche nagaan nu haa bulchu. Dogoggora irraayis nu haa oolchu. Irraa gora nu haa oolchu. Waan nuun taane mara nurraa haa qabu. Tanuu taatu hunda nutti haa qabu. Gugguufaa geelee hamaa haa qabu. Gaadaa mogolee hamaa haa qabu. Ilaalaa ija hamaa haa qabu. Qalbisaa qalbii hamallee haa qabu. Qabee nutti gad hin dhiisin. Qabee nutti gad hin dhiisin. Oromoo alaa olaa yaasu. Galmatti walaa taasisu. Eebbisaan dhaloota isaan waaqa. Ayyee sagantaan itti aanu jeekkarsa. Warri nu jeekkaru immoo obbo Asheetuu Yaamitii fi obbo Qananiisaa Taakkalaati. Awaa nagaan oolte seefoo nagumaan oolle yaaleen biyyoo situunu uume waaqsumaan uumamne yaaleen biyyoo isa miirraa kumsee nama dhugaatii tumsee yaaleen biyyoo ya waaqsi malee silama lana malee yaaleen biyyoo wadeechi jirmaa waaq nageenyi ilmaa yaaleen biyyoo sosobee yaamee waaq sobee araarsee yaaleen biyyoo roobee dirrisee waaq nadii dhimmisee yaaleen biyyoo Jekan baluma inni beeka waaquma hayaaleen biyyoo ole olte yaawaa haynagaa jirtaaye seefoo nagumaan jirraa kan hundaan irraa garuu dootichaa waaq wanta tokkichaa kan hundaan irraa jajjaboo yaamee waaq jabaasi yaamee kan hundaan irraa hangaasuu dilbaalaal jiyyaa beellamaa kan hundaan irraa hotuu faalanii waaqa waan caalanii kan hundaan irraa jechi jirmaa abbo nageenyi ilmaa kan hundaan irraa fardi kan yaabbatanii suma kan yaammatanii kan hundaan irraa wadaroo dheeraa abbo nagaa'eeraa kan hundaan irraa suraamaan irraa waaq tolaanaa marraa kan hundaan irraa fageenya roobee waaq dhihoo lolaasee kan hundaan irraa jirra jirta kuni himbo rawuya toli waqa kuni himbo fawdura siyama nage yawa dura 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 siyama hawa hasayo kuri himbo rawuya toli waqa kuri himbo fawdura siyama nage yawa dura siyama dambo mata jalagalaya irga waqa kambe kuda feko kopise jalagala dura siyama nage yawa dura siyama
نجيه وهاك درسي يا موح نجيه وهاك درسي يا موح تلوه دمبوه بني متا حجر غلايا إرجع هواكا كم بيكوت دافيكو كم بيسيد درسي يا ما نجيه يا وهاك درسي يا موح هابول هاغاو ليه dhaloota keenya kan hundumaan xiqqaa fi guddaa jaarsaaf jaartii dubraa fi dhiira hundumaan jechuudha bagaa nagayaan dhuftanii ergaa jedhu waltajjii irraa kan isiniif dabarsu abbaa keenya obbo Dagalee Abdiisaati gara waltajjiitti affeerraa jechaadha ergaa baga nagaan dhuftaniit isiniif dabarsu. Baga nagaan dhuftan kaabaa kibbaa baatanii bahaa dhihaa baatanii odoo humaan bir'atiin dhufuu keessan baga nagaan dhuftan baga nagaan dhuftan xiqqaa fi guddaa. Galatoomaa jennaani sagantaan keenya egaa duraa duubaan deemaa jirra kanatti aansuudhaan sagantaan nuti qabnu sagantaa barnoota amantii waaqeffannaati barnoota amantii waaqeffannaa immoo kan nu barsiisu kutaa barnootaa dhaabbata hordoftoota amantii waaqeffannaati jechuudha. Baga nagaan illee dhuftan baadiyyaa kaabaa kibbarraa bakka jirtan hundaa'uu baga nagaan dhuftanii tole egaa akkuma asii waltajjii irraa beeksifame wanni as baanee fi barnoota warra abbaa Oromoo isin barsiisuudhaaf as baane ani maqaan kiyya Aagaa Guddataatiin jedhama qabxilee 20 isinii yaame irraa immoo qabxii tokkoffaa fi qabxii afuraffaa isin barsiifna jechuudha dabareedhanii kanaaf gaa jalqaba irratti waaqeffataa ta'uun of ta'uun heera uumati waaqeffataan waaqa isaa akkamitti ilaala waaqeffataan dhala namaa akkamitti ilaala waaqeffataan jiruu fi waan jiraa beeka ittiin bulmaanni waaqeffataa heera gadaa Oromooti soddoma uumaa hambaa yakka waaqa lafa heera abbaa gadaa eeggata irbuu abbaa gadaa raaga abbaa gadaa yookiin mana yaala abbaa gadaa sagalan addunyaa sagalan eebbaa sagalan abaarsaa sagalan diinaa walqixxummaa dhiira fi dubartii yakka foyyeessaa diinaggee yakka malkaa lagaa yakka dirree tikaa yakka dhaddacha Oromoo jennee qabxileen 20 kun jiranii jechuudha. Kanaaf gaa jalqaba irratti of ta'uun isin barsiisa gaa of ta'uu yoo jenne maal jechuudha of ta'uu yoo jenne karuma abbaa ofii fuula deebi'uudha karaa abbaa ofii fuula deebi'uu yoo jenne akkuma abbaan keenya jiraataa turetti jiraachuudha jechuudha of ta'uu dhabuu wallaala waan ta'eef beekumsi duraa ofuma ta'uudha waan ta'eef ofirraa jalqaba nama waan abbaa waan ofii qabu beeketu dabree ka namaa beeketu beekaa jaamami namni waan ofii hin beekne ka waan namaa qofa beeku beekaa jaama jaam kanaaf yoo of taane faayidaan of ta'uudhaa guddoodha jechuudha gaa waan amma wali himnee finnuu miti gaa galma jiru hundatti barataa jirra waan ta'eef an sagantaa barnoota kiyyaa of ta'uudhaa hanganumaan xumuree waan hafe kabaan itti isinii dabalaa hangama kiyyaan ulfaadhaa horaa bulaan isiniin jaa. Tole Aagaan barnoota qabxii tokkoffaa nu barsiisee jira. Duraan dursaan maqaan kiyya Kabaa Turaan jedhama. Galma Malkaa Walgaati jechuudha galmi kiyya. Itti aanaa gaggeessaa kutaa barnoota dhaabbata hordoftoota amantii waaqeffannaati gaheen kiyya jechuudha. Amma immoo barnootaan isin barsiisaa jechuudha. Qabxii waaqeffataan dhala namaa akkamitti ilaalaa jedhuun isin barsiisaa jechuudha. Waaqeffataan dhala namaa akkamitti ilaala.
addunyaa kanarra namuma shantu jira jedhee beeka waaqeffataan. Gurbuma tokkotu abbaa qaba, haadha qaba, obboleessa qaba, obboleettii qaba. Isatti shanii jechuudha. Nama shan kana beekaa jechuudha. Yakka abbaa fi ilmaa, yakka haadha fi ilmaa, yakka obboleessa fi obboleessaa, yakka obboleessa fi obboleettii. Yakka abbaa fi ilmaa jedhee yoo heeru abbaatti kan ilma isaa fakkaatu, ilmattis kan abbaa isaa fakkaatu. Addunyaa guutuun abbaa fi ilmaa jedhee beeka. Yakka haadha fi ilmaa jedhee yoo heeru haadhatti kan ilma ishii fakkaatu, ilmattis kan haadha isaa fakkaatu. Addunyaa guutuun haadha fi ilmaa. Yakka obboleessaaf obboleessaa jedhee yoo heeru kan obboleessa kee fakkaatu wajjin. Addunyaa guutuun obboleessa fi obboleessa. Yakka obboleessa fi obboleettii jedhee yoo heeru obboleessatti kan obboleettii isaa fakkaatu, obboleettittis kan obboleessa ishee fakkaatu. Addunyaa guutuun haga abbaa warraa fi haati warraa heera obboleessaaf obboleettii waliin bulan takkatti addunyaa guutuun obboleessaaf obboleettii jedhee beekaa jechuudha. Adii, gurraacha, sanyii akkasiiti, amantii akkasii qaba, ilaalcha akkasii qaba. Qabaataadha dhabaadha jee waaqeffataan dhala namaa iffiluu jechuudha. Fuula namaa qabaachuu qofaan kabaja. Ani haguma kanan jedha waan na dhageeffattaniif fayyaadaan isin jedha. Ayyee egaa warra nu barsiise barsiisota keenya hooggantoota yookaan geggeessitoota kutaa barnootaa dhaabbata hordoftoota amantii waaqeffannaa obbo Waagaa Guddataatii fi obbo Kabaa Turaatiin ulfaadhaa horaa bulaa hamileen teessan haaraya nuuf gurguddadhaa nuuf jiraadhaa innaan jechuudha. Kana egaa barnoota barannee qomatti qabannee qalbiitti qabannee hojiitti hiikuudhaan akkuma amma dura eenyummaa waaqeffataa of ta'uudhaan beekama waan ta'eef naamusnis wal jala yaa'uun isaatis wal dhaga'uun isaatis waan isaatitti abbaa ta'uun isaatis hanguma dhugaa waan ta'eef ayyaanni warra abbaa Oromoodhaa dhugaa keenyarra haqa keenyarra oolchee nu haa bulchuun jedhaa jechaadha. Egaa kabajaa ayyaana yaadannoo warra abbaa Oromoo marsaa 27ffaa jala bultii isaa qophii waltajjii kanarraa isiniif dabarsinu kan har'aa hanganuma jechaa ayyaanni borus iftaanis itti fufa waan ta'eef bakkuma jirtanii waliin bohaaraa mirqaana qabaadhaa isiniin jennaa horaa bulaa ayyaana milkii nuuf haa ta'uu isiniin jenna. Agarsiisni hawwisoo aadaa Oromoos ho'eetii jiram. Dardarri ni dhiichisam. Ijoolleen qeerroon egereetis waan akka warra abbaa isaanii dhahatuum. Shamarranis weedduu ragada helleem shaggooyyee fi waan shubbisa duudhaa warra abbaa Oromootiin dirree agamtii dhuunfataniitii jirum. Sirbi aadaa kunneen qabiyyee of ta'uum, wal ta'uum, marartee seenaa fi qaroomina warra keenyaam kan duudhaa uummata gurraacha Afrikaa egereefis abdachiisuum. Sona amantii waaqeffannaa naamusa isaa eeggateen jiruu fi waan jireenyi qabdu dhaamsa dabarsuum. Mirga Kenya,
Aku magara ko